Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalala waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isiniif dhufaniif mallattoo beellii banaa gochuu hin dagatinaa. Shiftoota mana qulqullummaa. Hinaaffaan mana waaqayyoo hundumaa hin gubu. Hinaaffaan mana waaqayyoo bartuu qofaa guba. Waa'een mana qulqullummaa bartuuf malee hattuuf hin galu. Akkasuma tumsituu shiftootaaf hin hubatamu. Yesus yommuu mana abbaasaa daldaltoota irraa falmuu maaliif akka inni gubatu bartoota isaa qofaaf gale. Sagalee caafamee jiru sana garaa waan qabaniif isa yaadatan. Manni waaqayyoo harka warra daldalanii jiraachuutu isaaniif gale. Yesus mana abbaasaa harka isaatti deebifachuuf abawwaaqummaas akka qabu bira ga'an. Yommus bartoonni isaa hinaaffaan mana keetii na gubaa jedhamee isa caafame yaadatan. Yesus Yerusaalemitti yeroo ol ba'ee namoota mana qulqullummaa keessatti daldala dhuunfaa gaggeeffataa turan argee. Daldaltoonni kunneen gosa sadii turan: daldalaa sangootaa fi hoolotaa, daldalaa gugee fi sharaftoota maallaqaa yookaan baankii turan. Sadan isaanii iyyuu ergama mataa isaanii qabu. Daldaltoonni sangootaa fi hoolotaa warra kennaa aarsaa cubbuuf dhiyaatu gurguratanidha. Kakuu moofaa keessatti hoolonnii fi sangoonni qalma araaraaf dhiyaatu. Kaayyoon gurgurtaa bushaayewwan kanneen mana qulqullummaa keessatti gaggeeffamus kanaafi. Bakki bittaa fi gurgurtaa beekamaan yookaan gabaan diidaa yookaan bakkee jira. Mana qulqullummaa keessaa kan bitamu garuu dhiisuu cubbuutii fi aarsaa dhiyaatu amantoonni achi akka bitatanii fi fakkeeffamee daldala dhuunfaa gaggeeffamudha. Isaan kun fakkeenya shiftootaa warra Kiristoosiin dhoksanii aarsaa mataa isaanii maallaqatti gurguratanidha. Isaan kun warra har'aa abbaa mul'ataa ofiin jechuun waldaa Kiristoos otoo hin taane waldaa mataa isaanii banatanii namaaf waaqayyo gidduu akka waan dhaabbatanitti of ilaalaniitti. Warra aarsaa Kiristoos fannoo irratti baasee gatii dhabsiisuun akka waaqayyotti amantoonni akka isaaniif sagadaniif dharraa qabaniiti. Warra ulfina mataa isaanii barbaadanidhas. Daldaltoonni gugee daldaltoota kennaa ayyaanaati. Gugeen macaafa qulqulluu keessatti hafuura qulqulluutti fakkeeffamteetti. Gugeen saba Israa'el gidduutti ayyaanatti waan fakkeeffamtuuf naannoo mana qulqullummaatti bitamti. Kanaaf Yesus seera isaanii faalleessuu waan hin barbaanneef alatti gadi baafadhaatii isaaniin jedhe. Isaan kun irraa raajota sobduu warra fayyina maallaqatti gurguratanidha. Warra gastaawwas qopheessuun maallaqa kumaatamaan namarraa nyaataa oolanidha. Yoo ati maaliif kana gootu jettee gaafatte waldaanis socho'uuf baay'ata barbaaddiis hin jedhu. Yesus garuu baay'ata waldaa kennaa ayyaana gurguraatii ittiin cufaa hin jenne. Bajanni waldaa daandiin ittiin argamu hedduutu jira. Kanaaf Yesus waa'ee kennaa hafuuraa tajaajiluu akkas jedhe. Warra dhukkubsatoo fayyisaa, warra du'an kaasaa, warra lamxaa'an qulqulleessaa, hafuurota hamoota baasaa, gatii utuu itti hin baasin fudhattan isinis gatii utuu itti hin baasin kennaa jedhe. Sharaftoonni maallaqaa yookaan warri maallaqa geeddaran ammoo barsiisota sobaati. Isaan kun isa gurguruu fi bituu gidduutti haala mijeessu. Bittaaf gurgurtaan saffisaan akka gaggeeffamuuf jijjiirraa maallaqaa irraa hojjetu. Kana jechuun amantootaa fi raajota sobduu akkasumas tajaajiltoota waaqeffamuu barbaadan gidduutti wangeela sobaa diddiiguudhaan amantoota joonjessanii ofiis sobduu waan ta'aniif sobdootaaf karaa saaqu. Isaan kun warra wangeela sobaa barsiisan amantootas ta'e barsiisota sobduu hattoota mana waaqayyoo humneessanidha. Warra yoo ati raajota sobduun hin nyaataminaa jettee dubbattee nama waaqayyoo irratti hin dubbatin siin jechuun saamtota iddoo aarsaa jajjabeessanidha. Hubadhaa, amantoota keessaas ta'e barsiisaan wangeelaa hattoota mana waaqayyoo humneessuu sharaftuu dubbii waaqayyooti. Isaan kun akkuma Yesus maallaqa isaanii bittimsee gabatota isaanii gadi gombisee akkasumas bittimamuuf gadi gombifamuuf jiru. Egaa Yesus hattoota kana ilaalee hin dhiifne qaccee fo'atee hundumaa isaanii ittiin garafee gadi yaase. Qacceen Yesus fo'atee anaa si isa jal'ina nama waaqayyoo keessatti hojjetamaa jiruun mormudha. Isa hinaaffaan mana waaqayyoo isa gubudha. Bartuu Kiristoos har'aati qaccee harka mirgaa Kiristoos ta'uu kee hin dagatin. Yesus har'a quncee irraa qaccee dha'uu hin qabu. Anaaf siin daldaltoota mana isaa keessaa cagadee gadi yaasa. Ati garuu doorsisaa hattootaa fi warra hattootaaf haala mijeessaniin hin citin. Qaccee isa harka Yesus keessaa isa shiftoota mana qulqullummaa keessaa oofee gadi yaasu ta'i.
Ergaa guyyaa har'aa obbolosi keenya Magarsaa Qanaa nuuf qoodee bifa kanaan isiniif dubbiseen jira. Fuudhaa fi heerummaan ala namni ulfaa yookaan ulfeessee adabbii loon torba akka adabamu tumame. Arsii lixaa naa kofaleetti sagantaan tuma seeraa birmaatilee miidhaa dhaqqabsiisan irratti tumamee jira. Sagantaan tuma seeraa deemsifamee ture kana irratti qabxii gurguddaan tuma seeraa aadaa kana irratti tumamuu jiru. Waajjirri koominikeeshinii aanaa kofalee gama toora miidiyaa isaatiin akka itti aanu kanatti tarreessee jira. Tokko namni buttaa raawwate adabbii loon torbaa, namni dubartii dirqiin gudee adabbiin isaa loon torbaa, namni ijoollee durbaa umurii malee heerumsiisee adabbiin loon 2, miidhaa qaamaa fi qalbii kan kana fakkaatan namni daa'imman irraan ga'ee adabbii loon 15, namni qabeenya daa'imman haadhaa fi abbaa hin qabne saamee adabbii loon 7, namni osoo beekuu fira isaa waliin gaa'ela raawwate adabbii loon 7, fuudhaa fi heerummaan ala namni ulfaa yookaan ulfeessee adabbii loon 7 akka adabamu sagantaa tuma seeraa birmaatilee miidhaa geessisan kana irratti kan tumame yoo ta'u, namni haadhaa fi abbaa isaa arrabsee daadhii dugdatti baatee isa wajjin fidee haadhaa fi abbaa isaa mataa dhungatee araarama jechuudhaan maanguddoon qoraa murtii kottuu dhufee wal waamanii irratti ergaa walii galanii booda murtii kennaniiti jiru. Sagantaan tuma seeraa aadaa kanaa irratti argamuun kanaasaa taasisan itti gaafatamaan waajjira dhimma dubartiif daa'imman aanaa kofalee addee Makkoo Qaabatoo adabbiin armaan olitti tuqame kun akka namni yakka irraa of qusatuuf malee kan dursu birmaatilee miidhaa daa'immaniif dubartootaa irratti geessan dhabamsiisuuf hojjechuudha jedhanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun itti aanaa fi aanaa kofalee fi bakka bu'aan bulchaa aanaa kabajamoo obbo Hiikoo Raachoo saganticha irratti argamuudhaan murtiin olitti ibsame kun waan hayyuun qoraa murtii irratti waliigalee laatee labsatee jedhaniitu jiru. Abbaa Sarootaa namni dheengadda saree wal fuusisee isa kanadha. Maqaan isaa Maanu'eel Dabbabee jedhama. Gurbaan kun magaalaa Naqamtee jiraata ture. Kanaan dura waldaa Makaana Yesuus Naqamtee isa guddaa keessatti istuudiyoo muuziqaa banatee hojjetaa ture. Durumaa saree guddisa. Jaalala inni sareef qabu irraa kan ka'ee yeroo namoonni maaliif saree akkas jaallata jedhanii gaafatan namarra saree naaf wayyaa jechuun deebisa ture. Gurbaan ciisichi isaa nyaati isaa oolmaan isaa sarootaa wajjin afaan keessa arraabaa jedhu. Magaalaa Naqamtee keessatti jibba Oromummaaf qaburraa kan ka'e dabni inni ijoollee keenya irratti raawwates lakkoofsa hin qabu. Gurbaan addumatti ergama bara dhumaa akka harkaa qabus ifatti namoonni hojii isaa beekan dubbataa jiru. Hundaafuu namni kun mormituu Kiristoos bara dhumaa keessaa tokko ta'uu quba qabaadha. Bineensa Itoophiyaan simatte. Dhaloonni kun ilmaan biyya lafaatiif kan jennuuf waa malee miti. Bakka buufata isaa hin beeku. Funyoon buufata isaa gola gubannaa bara baraa jalatti bu'ee jira. Luugama hin qabu wanti ittiin karaatti isa deebisanis mootummaa hin argamne. Takallaa kutatee laga du'aa keessa gaallabaa oola. Kanumaan jireenyadha jedha. Mirga dirqama hin qabneetti gad of dhiisee erga manca'ee irraan lakkaa'amaa jiru akka bidiruu galaanarraatti qilleensi fuudhee badee gara itti deemuu hin beeknettis karaan harkaa badee gola sagallixaa oola. Kana waa malee hin jenne. Biyoonseen ergama bineensichaa fudhattee addunyaarra naannoftuu labati ijaame kun koonsartii sirba isheen qopheessitu maratti akka jaamaa yookaan gondaan toora qabattee itti fiiga. Biyyoota garaagaraa irraa konkolaataa hanga xiyyaaraa bidiruu hanga lafoon imaluun waltajjii isheen irra fagaa ooltu ho'isaa fi oola. Biyoonseen agarsiisa walleellee ishee hunda irratti agarsiisa siidaawwan seexanaaf bocamanii mallattoowwan dhaloota xuraa'ummaaf kakaasan iccitii seexanni ittiin bara dhumaatti biyya lafaa seerratu gochaawwan waaqayyoon xiqqeessuu yaalanii fi seexana waaqessan agarsiisuudhaan beekamti. Sirbitoota addunyaa keenyaa keessumsiiste keessaa iccitiin jireenya isaanii hanga ammaatti kan hin beekamne Biyoonsee fi Maayikal Jaaksan toora duraa qabatanii jiru. Foon uffatan malee bifa seexanummaan akka isaan deddeebi'an ragaa hedduutu jira. Biyoonseen amma lubbuun jirtu Biyoonsee jalqabaa akka hin taanee fi Biyoonseen jalqabaa balaa konkolaataan akka duute qabatamaa hedduun odeeffamee jira. Bifaa fi waan hundumaan garaagarummaan kan hin qabne Biyoonseen lamaan isheen kun eessaa baatee kan jedhu gaaffii sammuun namaa hunda keessa kililchuudha. Isa kana bira haa tarru. Ji'a darbee keessa Biyoonseen koonsartii sirboota isheetti argisiistu qopheessuuf biyyoota Awurooppaa waliin gahaa turteetti. Koonsartii sirba ishee keessaa tibba kanaa Awurooppaa irra naannoftee geessaa turtes raajii hedduu qabatee gadi ba'ee jira. Mata duree miidiyaa addunyaas
kanaas ta'ee jira. Biyyoota Awurooppaa Beyoonseen daawwii sirbaa itti qopheessite keessaa tokko ammoo biyya Swiidin ture. Sababa dhaloota loogama hin qabne weellistuu kana arguudhaaf bakka garaa garaatti dhufaniif hoteelonnii fi manneen nyaataa guutanii bakka xaafiin buullee hin turre. Biyya Awurooppaa dureettii Swiidin keessaa qaala'insi jireenyaa ji'a caamsaa keessaa hanga tilmaamameen ol %9.7 galmaa'uun gaaffii kaase. Biyyattiinis maaltu sababa ta'e jettee dinagdee ishee gaafa ilaaltu Beyoonseen sababa tokko taatee argamte. Hamma dinagdeef yaaddoon dhalatutti dhaloonni seexanaaf dibbee reebaa jira. Mata dureen agarsiisa sirba ishee bara kanaa Renaissance Tour jedhama. Kunis akka daawwannaa haaromsaa jechuuti. Kan isheen maqaa kana laatteefis isaan warri ergama addunyaa kana guutuutti mancaasuun bittaa bineensichaa jala galchuuf deemaa jiranii hojii dhaloota xuraa'ummaatti dammaqsuu guddaa hojjetaa waan jiraniif. Kunis dhaloonni ergama keenya hammam simataa isa jiru jedhu ilaaluuf yoo ta'e gufuuwwan yoo jiraatan ammoo haaromsa gochuudha. Hubadhaa dhaloonni kun seexanaaf sirbuuf wanti inni hin taane hin jiru. Qabeenya qabu hundaa aarsaa godhee waltajjii marattotaa dhiphisaa oola. Dargaggeessi Awurooppaa fi kaaba Ameerikaa waldaa kiristaanaa cufee dallaa sagaagalummaa saaqee bineensichaaf aarsaa dhiyeessaa jira. Wanti baay'ee nama gaddisiisu konsertii Awurooppaa bara kana qopheessite irratti Beyoonseen ifatti qaama saalaa ishee agarsiisuun poornoo daans raawwattee jirti. Isa kanaaf ammoo konsertiin sirba ishee biyya Ingilaand istaadiyoomii Tootenaam irratti qophaa'ee ragaadha. Qaamni saalaa ishee bakkeetti mul'iftee yoo labatii girrisan ilaalee harka reebuuf kolfa gabaabaa tokko kofaltee harkaan akka dhokfachuu taati. Utuu haasofnuu Beyoonseen waggaa 2 dura dursaa mootummaa Itoophiyaatiin waldaa Ortodoksii giddugaleessaan Finfinneetti simatamtee turte. Erga isheen biyya keenya seentee baatee sochiin illuminaatotaa haalaan biyyattiitti lafa qabataa jira. Ergamni isheen simatamteefis ifaadha. Wanti bakkeetti baafamu hundinuu ifaadha. Kanaaf ati yaa isa raftuu dammaqii warra du'an keessaa ka'ii Kiristoos siif in ibsaa jedhamee caafamee jira. Efesoon 5:14.